Televizyinii OBS kan daawwachaa jirtan qophii iyyaafannootii yeroo qophii iyyaafannoo keenya har'aatiin keessummoota lamaan qabadhee jira. Alii Huseenaatii fi akkasumas immoo Naga'oo jedhamanii gamanaan jiru. Naga'oo Guutamaa jedhama. Inni kun immoo Alii Huseenaa jedhama. Jarri kun bakka garaagaraatii walitti dhufanii har'aa waan baay'ee waliin odeeffachaa turra. Amma hawwisoo baandii Odaa Roobaa yookiin immoo kan Baalee jechuudha achittidha kan isaan argamanii hawwisoo sana keessaatii garanaa kan dhufanii duraan garuu waan garaagaraa hojjechaa turan. Innis bakka garaagaraa turanii walitti dhufan jechuudha. Waa hedduu waliin iyyaafachaa turra waliin tura. Tole baga nagaan nu dhuftanii. Baga nagaan nu Ayyee baga nagaan nu eegan isin jenna. Baga nagaan Alii moo waamta. Naga'oo irraa jalqabna. Naga'oo carraansii kennameera. Ayyee Of ibsi. Ani Naga'oo Guutamaa Bulbulee Daraaraan jedhama. Iddoo dhaloota kiyyaa yoo ta'u iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuun bakka jedhamutti dhaladhe. Iddoo sanattiin dhaladhe ergan iddoo sanatti dhaladhe immoo xiqqeenyumaan immoo dhimma dantaa Oromoo gaafumaan xiqqaa naannoo keenyatti waraanni bilisummaa Oromoo ture gaafa mootummaan Hayila Sillaasee cabe otoo dargiin hin jabaatin dura jechuu otoo safaraa uummata Oromoo dargiin gandeessee walitti hin qabin dura waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya ture. Achumaan yeroo xiqqaa sanitti gara waraana bilisummaa Oromoo kanatti deddeebi'uun achitti leenjii waraanummaatii fi dabballummaatis fudhadhe xiqqeenya koorraa kaasee dhimma dantaa Oromoo adda addaa irratti bobba'een hojiilee akkasii keessa bara dheeraaf ture jechuudha. Ayyee galatoomii egaa waan baay'ee waan hojjetaa turte immoo booda irratti deebinaa. Amma immoo Alii Huseenaatti deebina. Aliinoo eessa turte eessatti dhalattee guddatte? Dhaloonni kiyyaa godina Baalee aanaa Wololchaa bakka jedhamu gaara Kubbaayyootti dhaladhe. Ijoollummaa kiyyaan bara Hayila Sillaasee keessa abbaan kiyyas qabsoo keessatti na dhale gaaratti na dhale. Wayita lafaa ol ka'ee guddadhe qawwema fi lola argee biyya tanaa cabsanii nu baasanii biyya Somaalee achitti barumsaa kutaa 12 fixadhe. Achirraa qabsoo adda Islaama bilisummaa Oromiyaa waliin jaarraa abbaa gadaa waliin achitti nu barsiisanii biyya dhufnee bara 5 daggala turre. Akkasitti qabsoo gaggeessaa turre. Tole galatoomaa. Egaa Naga'oon egaa achi hawwisoo keessatti guddatte maal hojjechaa turte? Waggaa meeqa achi turte? Yeroo hanxiqqaallee warra narra gugurdaatu jira warri achi keessatti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo turan hawaaboo warri turanii. Isaan kun bara dargii keessa achumatti naannoo keenya sanitti hin sirbu. Anilleen immoo waan kana keessumatti deddeebi'ee waan hin jiru bakkoota tokko tokkotti waraana bilisummaa Oromootiif sirbuu gammachiisuu sagalee qabaa akkasuma immoo yeruma xiqqaatis walalollee waan tokko tokko barreessa. Kanumaaf bara sana keessatti warreen gugurdaa warra akka Jaal Dagalchaa Waaree fa'aatu ture, warra akka Garsiisaa Maxxansaa fa'aa, warra akka Jaal Raggaatuu Roobaa fa'aa, Rangoo Guutuu fa'aa warri achumatti bara dargii sana keessa wareegamanii warri kun cinaanii sana boodaanis warri akka Boonsisoo Callaa fa'aan akka Daraartuu Boonaa fa'aan warri akka Kuulanii Boruu fa'aan illee jiru. Isaan kunillee bara sana sirbitoota. Ani gaafa duraa bara sana xiqqaan ture booda mallee guddadheetuma waan kanaanillee otumaan xiqqeenyaan jaaladhuutu itti guddadhee keessatti itti dhufe. Gaafa sani mee sirba gaafasii isaan irraa mee kan Jaal Dagalchaa tokkorraa gaafas innillee sirba anillee sirba walumaan wal bohaarsaa turre yeroo muuziqaan hin jirrelleetti gootoolee saba keenyaa yaa'oobu bakka ayyuutu daraarte gootaa koo abaaboo bilisummaa baaboo bilisummaa ka ilmaan Oromoo sirba shaggooyyeedha sirbu kuni. Gaafa sana yeroo muuziqaan hin jirretti akkasumatti taphatanii jechuu kun gaafa ijoolleeti.
Sana boodaan egaa sirboonni adda addaatis jiru. Sirboonni gamtaa akka dirqama seenaa fa'aa. Dirqama seenaadhaa ofirratti hubadhe saba koo gabrummaa irraa baasuu muradhe niin qabsaawaa woboon mohuu koo abdadhe. Sirboota akkanaa fa'a. Kunneen sirboota gamtaa ka gamtaan jennu sirba nagaa uummataa ka bara darbii san keessatti akkam jirta nagayaa fi fayyaa abbooleyaa waan manguddoo biyyaa dargaggoo fi shamarran abdii biyyaa xiqqaadhaa fi guddaadhaa yaalmaanayyaa. Sirba nagaa uummataa kan bara dargiiti kuni. Sana boodaan gaa Oromoo sabni koo ka ji'usan yeroo mootummaa coomsaa keessaa baanu dalayne. Ayye. Gara keetti hin deebina. Ayye. Gara Aliyyi Huseenaa. Gara keetti deebina. Moqaadishoo maal hojjechaa turtan? Nuti baqattoota mooraa baqattoota keessatti guddanne barataati. Gabrummaa illee irraanfannee qubeen afaan Oromootu yeroo isin dursitee bara 1982 barreeffamtee kitaabni nu bira gahu qubees barachaa uummata keenyas sagantaa barsiisaa dardarri wal ijaarree yeroo sanitti akkasitti biyya Oromoo san keessatti qabsoo maqaa Oromoo jedhu kana Somaaleen yeroo sanitti hin jaalattu turte godhaa turree. Achiin booda bara 1991 yeroo chaartaraa san biyyatti galuu dandeenye kana. Moqaadishootti gaa baqattummaadhumaan turtani malee achuma keessa jiraachaa turtanii Oromoonni akkamitti jiraachaa turan yeroo sana maal hojjechaa turtani? Oromoonni namuu waan humna ofiitiin ka ogummaa qabu ogummaa ofiitiin dalagataa kun mooraa baqattootaa keessa ta'anii akkasitti rakkoo hedduu sadarkaa hedduu fudhatanii obsanii jaalalaan tokkummaa ofiitiin wal gargaaraa United Nations UNHCR waan gargaartuuf akkasitti bara haga san fudhanne bara 11 ta'e. Namoonni isin faana turan akkam ta'an? Hundi isaanii wajjin deebitan moo? Ka hafees ni jira ammas achitti kan hafees jira. Kun biyya biraa deeme United Nations fudhatee Ameerikaa, Kanadaa, Austraaliyaa deemanii carraa argatanii nuti immoo maqaa alaabaatiin biyyatti galle gaaf chaartaraa sana. Gaaf chaartaraa biyyatti galtanitu biyyatti hin galiin dura achi keessatti barnoota kutaa 12 afaan Somaaleetiin baratte. Afaan Somaaleetiin fitte. Isa booda gara aartiitti akkamiin seenuu dandeesse? Aartii ijoollee Addis Salaamaa leenjiftee barumsa kennitee fi Hargeysaa irraa dhuftee Muqdishoo dhuftee taphattuutu jira. Abdul Baarii fa'aa jedhanii isaantu mooraa dhufee nu dammeessee nu barsiisee achirraa anis sirboota jaalalaa sirboota akkanaan darbattee booyee kiyya garaan booyee fa'aa jedhu yeroo saniif daddara waan ta'eef jaalalumaan eegaleen jaalalumaan taphataa ture baay'inaan yoos. Akkamiin jalqabde nu yaadachiista? Anaan darbattee sirba jedhuun jalqabe. Anaan darbattee warra jaalalaa olitti nagiltee anaan darbattee kotu ya bareedu mararraa kotu ya bareedu mararraa warra jaalalaa kopu keessiinarraa anaan darbattee kotu ya bareedu simanuma yadaa kotu ya bareedu manuma yadaa kotu ya magaalee malee kophatetaa waan biraa dhabdee na dhugattee galtaa anaan darbattee yaadachisiisuudhaan nangalaafattee. Isa kana afaan jaha sirbi kun Arabiffatti aana, Ingiliffatti aana, Somaaliffaa, Amaariffaa, afaan Sidaamaa. Afaan jahii kanaan tolfame tokkichuma sirbi tokkichuma. Warra kaan inni sitti nu gabaabsiitu. Yana sina
فينا وجافينا إن علينا يا ناسينا يا ناسينا أول ما جئنا إلي يا حبيبي أول ما جئنا إلي يا حبيبي أنت تحت صدري فعلي حياتي يا حبيبي يا حياتي يا حبيبي يا حياتي دواء النيتي I do love you I do love you I do love you I forget your face oh how about you I do love you I never feel no so holy like you I never feel no so holy like you You are in my heart I can't without you I do love you I do love you I do love you I forget your face oh how about you Wale weliga Wale weliga Wale weliga Walbaan kuhaya Jacayl waskan Wale weliga Wale weliga Falati jacayl kaygu tagalilo Falati jacayl kaygu tagalilo Tanay madawi Yaru kisantolo Wale weliga Wale horto Wale horto Wale horto Nahi hubeyse Ihal mariye Yani gila Yani bonjo Yani gila Yani gila Iwadi shallo Sikimila Ine wadi shallo Basota marina Ine wadi shallo Basota marina Tantas bala Tabi mestanya Yene gila Yene bonjo Ye fikir bashir tayallo madani Ye fikir bashir tayallo madani Sakal tagnanku Kazuwa ya yuti Batili kiri Batili kiri Batili kiri Iwa moena Dagela iye amoili kiri Ate batili raita agoge Ate batili raita agoge Itu moiti gale Bode waya koge Hagira ligale maru maru ige Hagira ligale maru maru ige Asawi sanae albain dage Anan darbati Anan darbati Anan darbati Jalati sidunan Nanggalaafatti Afaan meeqa dandeessa jechuudha? Afaan ja'a masirri kun afaan Somaaliffaa, Ingiliffaa, Arabiffaa, Sawaahilis xiqqoo xiqqoo hin beekaa. Afaan Sidaamoo ammoo ijoollee Sidaamoota hojii turre na barreesse. Akkamitti uummanni akkamii waan kana sirraa jaallatan? Akkaan jaalatan sirba kanarra waan jaallatan uummanni baay'ee dhaggeeffata. Eenyu fayyadu sirbaa ture? Ijoollee malfata fa'aa jedhanii ijoolleen sun amma ijoollee Keeniyaa keessa turte. Meeshaa dhohitee tokkotti isaan fa'aa wajjin tolchaa ture baandii qabna biyya sanitti afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaaleetiin wal geennee hamilee ta'een ijaaruuf akkasitti waliin deemaa. Baandii sana eenyu qindeesse? Baandii san numatu ijoolleen baqattootaatu wal ga'ee qindeeffate malee waan baandii beekamtuu miti. Hundi keessan garuu yaada keessan ittiin ibsachaa turre. Yaada ittiin ibsachaa turre. Eegasii ammoo biyya tana dhufnee gaara turree itti gaddeebine baandii biiftuu madda walaabuu jedhamtu biyya Somaalee Moqaadishootti dhaabee ijaaree waaqa guutuu jalatti yaa isin garsiisaa hin jira kilibbiin isaa kan dalagame ijaarsi waaqa guutuu irratti haasa'u sirboota baay'ee achillee irratti sirboota qabsoo dabarsee jira. Baay'ee sitti deebina ammas gara nagahoo keenya deebina. Nagahoo walleewwan achittidha kanatti afaan qaratte hawsoo kan urjii bosonaa jechuudha. Achi keessattidha kanatti shaakala kee walleewwan kee jalqabde. Gara walleetti gaatii leenjii waraanaati kan jalqaba fudhatte. Gara walleetti akka seentu maaltu si taasise jechuudha? Gara walleetti akka seenu jalqabumaa immoo waan kana ijoollummaan waan hin jaaladhuuf achi keessatti booda sagalees bareedaa waan qabduuf walalollee waan hojjettuuf ati immoo aartii keessa galuu qabda jedhanii waggaa duraa akkuma
miseensa uleetti na ergachaa turanii. Sana boodaan immoo gara aartii kanatti galuu qabda, sagaleen kee kun dhagahamuu qaba waan jedhamu hayyoonni yaadanaaf gumaachanii. Yaada gumaachinsa isaanii saniin karaa aartii dabalamee sirritti aartii eegasii asii kan ifa bahee hojjechaa ture. Duraan immoo bakkuma takka takkattiin sirba waan hin jaaladhuuf waraana keessatti bakka takka takkatti sirba hoggaaniin dhufe, hoggaan bobbaa kiyyarraa dhufe. Garuu boodarraa baandichatti ida'ameetuman baandii wajjin hojjechuu itti fufe jechuudha. Achi keessatti egaa sirboota kaan sirboota gamtaa irra hedduu sirboota gamtaatu hojjennaa kan akka ofii keetiifis taphadhe kan kophatti sirbee diina keenya mancaasuuf kajuufaa sirbeen jira. Ammallee ka sabboontuu tuujii wajjin sirbiin illee jira kan isaan na jalaa qaban isii fi kuulanii fa'a. Sirboonni akkas akkasii jira. Ammallee dhiphuuf rakkoof jilbiibbadhee kajuullee jira. Akkasumatti egaa kunneen sirboota gamtaa ni bilisoomta gabrummaatti naftu qabsoon dheeratte hammaamuu jabaattu ni bilisoomta gabrummaatti naftu. Kun amma sirba gamtaati. Akkasumatti gamtaan agarsiifna. Kan immoo nagaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin nagaa gaafanna hoggaa dhufne nuyi hawwisoo keenya kan baandii kamirraahuu adda isa taasisu sirba bana nagaa waraanaa fi nagaa uummataa qaba. Sanboodaanis immoo xumura irratti sirba maal dhaamanii jaalawwan qabsoof kufanii waan jedhamu dhaamsa gootota wareegameetii fi akkasuma immoo alaabaa aangoo labama jechuu. Baandii kamirraa kan adda taasisu baandii urjii bosonaa waraana bilisummaa Oromoo urjii bosonaa Oromiyaa sirboota kana jechuu. Sirboonni nagaa uummataa hoggaa jalqaba irratti nuti baandiin keenya bana irratti jalqaba irratti uummata nagaa gaafata. Oromoo sabni koo dhiira dhalaan sana hoggaa jennee irraa baan immoo itti aansine jirra jirtu gootoleen Oromoo jaallan jirra jirtu hogganaaf miseensi qabsaan hundumtu. Baga wal qunnamnee jiraannee nu cuftu jiraadhaa lalisaa dawween haadhumtu jiraadhaa lalisaa dawween haadhumtu. Dirqama qabsootiif gargaariif babaane dirqama dhaabaatiif addaan faffacaane wal argaa bubbullee hedduu wal dharraane baga wal qunnamnee warra jiru taane waaqaafaa galatu warra waalitti dhufne. Waqafa galatu warra waalitti dhufne. Gootoleen Oromoo jaallan jirra jirtu. Gootoleen Oromoo jaallan jirra jirtu. Hogganaaf miseensi qabsaawaan hundumtu. Baga wal qunnamnee jiraannee nu cuftu. Jiraadhaa lalisaa adawween haadhumtu. Jiraadhaa lalisaa adawween haadhumtu. Urjii bosonaa kunii fi hawwisoonni adda bilisummaa Oromoo maalni garaagarummaan isaa? Garaagarummaan qabu hawwisoon urjii bosonaatii fi urjii bosonaa jechuun maquma isiitii garuu maqaa biroos hawaaboo hawwisoo waraana bilisummaa Oromooti. Baandii urjii bosonaa Oromiyaa jedhamti isiin. Baandiin urjii bosonaa Oromiyaa tun immoo namuma gaa bosona keessa jiraatu waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo sochiin isaa harki caalaan gaa uummata keessas ta'u jireenyi fi jireenyi keenya bosona Oromiyaa keessa waan ta'eef nuti gaa warra biyyi keessan eessa yoo jedhan Oromiyaa jenna. Godinni keessa yoo jedhan bosona jenna. Aanaan keessa yoo jedhan gaarreen jenna. Gandi keessan bakkitti dhalatta yoo jedhan jajjaboota Oromoo jala jenna. Kanaaf baandiin urjii bosonaa akkasumatti bosonaawwan yaamameef waan kana. Yeroo inni hundaa'e yeroo nuti xiqqaatu yeroo ani xiqqaatu hundaa'e yeroon ani ilkaan fuula duraa hin cabsin jechuu fakkeenyaaf amma ni yaadadhaa jaalladhii gammadaa faa jaalqindeessaa faani daaroo labuu bakka fakkaan soraaree galaasaa jedhanitti odaa guddaa jalatti ka sirba guyyaa duraatiif kaan arge achitti. Waanuma wallee jedhamu bakka sanitti kaan arge jechuu gaafa sanigaa bara 1975-74 kana yeroo san amma fakkeenyaaf sirbaa yeroo an xiqqaa jaal juukii bareentoo asirra na kaayattee sirbaa turteetu jira.
maal jetti yeroo sana jaaljuukiin yeroo an xiqqaa jechuun yeroo an ilkaan hin cabsin Oromiyaa masnoo yaa biyyaa qaanaanii si dhabuun danda'ayu haadha toobaaraanii hangan si deeffadhu naaf gahee jiruuni naaf gahaa jiruuni hangan si deeffadhu naaf gahee jiruuni naaf gahee jiruuni Oromiyaan teenya biyya abbaa keenya numa murteeffata gootanii teenya hanga si deeffadhu naaf gahee jiruuni naaf gahee jiruuni jettee sirbiti kanan dhagaa ture yeroo xiqqaa jaalle juukii bareentoo seenaan haa yaadatu sirba kana sirbaa turte sirba wareegamtee jirti gaafasuma wareegamtee lafa gadarra jedhamutti wareegamte yerumaan xiqqaasa wareegamte sirba kana sirbaa turte dhiiga qeerroo Oromoon bilisanii baataa ja'a sirbi kuni firii isaa keessatti waan hedduutu jira kanaafuu yeroo jalqabaatiif waanuma kana qabadhe maal dhaamanii jaalawwan qabsoof kuufanii Oromiyaa falmachuuf hadhaa du'aa kan dhuganii dhaadannoo teenya kaasaatii galiin nuuf gayaa je'anii dhaadannoo teenya kaasaatii galiin nuuf gayaa je'anii jaalawwan keenya nu tarree xurree dhiigaan tattaraarree akkuma diigamne egaa daandii lafee keenyaan jaarree wanii waliin jechaa turree nu hujiidhatti jijjiirree faana dhawaa nu hordofaa otoo yeroon hin dabarre faana dhawaa nu hordofaa otoo yeroon hin dabarre baddaa gammoojjii keessaa lafee keenyaa kan addaatu waraabessi irraa nyaate allaattilleen kan qoqortu bakkatti hufnerra dangaa keenya falmatu daandii dhugarraa yoo mayxan isin duraa haa mul'attu sirba jiru yeroo an daa'imaatiin dhagaa ture jaal qindeessaa sirna isaati waaqni jannataan haa qananiisu jenna kanaafuu galatoomii kan Oromoo sabni koo kan jedhu eenyu barreesse walaloo fi yeedaloo kan walaloo akkuma jirutti yeedaloo nu dalagee kuulanii boruu faa jaal dammaqsaa roobaa faa ji'i baandii urjii bosonaa san keessatti ijoollee hedduutu jira jaal sabboontuu tuujii jaal kuulanii namni wareegamtee jaal kuulanii boruutii fi jaal daraartuu roobaa faan wareegamanii jiru gadaa godaanaa faan wareegamanii jiru. kan biraa immoo jaal dammaqsaa roobaa faa warri amma lubbuun jiran jaal sabboontuu tuujii jaal daraartuu boonaa afaan amma lubbuun jiru jaal falmattuu bulee afaan illee eessa akka jirtu beeku malee jiru nuti walaloon keenyaa fi yeedaloon keenya illee harki caalaa wal dura qabnee hojjanna waan ta'eef wal gaggaafachaa kamtuu kamirra tole jechaa fooyyessaa waan deemnuuf akkuma baandichatti dalaynaa waan namni tokko dalage abaluut dalage jennee murteessinuu miti. caalatti nuti gamtaan hojjanna waan ta'eef kan baandii hayye Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii gafoona shamaa walii galaanii gagoof shamarraan hawaan manguddoona baganuuf jiraatan jiruunu wanguddoo baganuuf jiraatan jiruunu wanguddoo Shama sham jenna nagaa wal gaafannaa Shama sham jenna nagaa wal gaafannaa mataaf qabsaa wal maddii dhaabbannaa qabsoo bilisummaa waliin tarkaanfannaa wal malee waan qabnu waliinis dhaadannaa wal malee waan qabnu waliinis dhaadannaa Dara
hundeen qabne uumee ololee karaa hundeen qabne uumee ololee inni addaan nu baasuuf hedduu bololee ummataaf qabsaawaan addaan hin baanu gabrummaa buqqisuuf gamtaan afaanu gabrummaa buqqisuuf gamtaan afaanu Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fooni ashamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon baganuuf jiraatan jiruunu hanguddoo baganuuf jiraatan jiruunu hanguddoo baganuuf jiraatan jiruunu hanguddoo walumaan baga nagaan jiraanne as geenye mee gara Aliyyiitti deebina. Aliyyuu seenaa yeroo sirbinu iddoo tokkotti waltajjii tokko irratti jeneraal Waaqoo Guutuu wajjiniin illee bakka tokko akka turtanidha kan itti naakaastee turte. Jeneraal Waaqoo Guutuu nama akkamii ture? Qabsoon yeroo sana taasifamaa ture qabsoo akkamiiti? Akka nama yoo umriidhaan qaqqabee argeetti maaltu ture yeroo sana? Jeneraal Waaqoo Guutuu yeroo inni qabsoo eegalee fagoodha kun nu dura abbootii teenyatu waliin qawwee dheeminee nu dhaqqabne yeroo amma irraa boodaa akka bara Habashaa yookaan bara Awurooppaa 2000 yookaan 1979 tokkichummaa dhaaba jedhuun Keeniyaa irraa dhufanii Mogadishoo irraa achi waraana qopheessanii bobbaasuu turan. Hoggasan waliin turan. Waaqoo Guutuu nama hamilee akkaan qabu nama qabsoo tanarratti hanga cichaa lubbuu isaatti kenne madhamaatii ufillee guuratee maraa waraana godhee nama bahe jechuudha akkasumatti. Akkasitti baandii biiftuu madda waraabuu jedhamtu bara Habashaatti bara 1991 achitti taphachiifne kaasenni sun biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota hedduu gahee jira. Somaalonni nu dhoyitee baan meeshaan waraabame akka gaariitti innis irratti haasawaa. Wallee isaa dhumarra nu buustaati. Waa'ee waraana sana kaasmanii takka waraanni sun yeroo sana akkam ture? Eessarraa socho'aa ture? Maal faatu godhamaa ture? Dhumarra waraanni sun akkam ta'e? Waraanni suni waraanni adda bilisummaa Oromootis ka adda Islaam bilisummaa Oromiyaatis ka tokkichummaatis Mogadishootti wal ga'ee achirraa gamtaan ol duuluu ture. Humni mootummaa samaa'ii fi dachiillee wal bira lafti Somaalee waan barahaa ofirraa ilaalatti nama argan taateef mijaa'uu fi dhabee waraanni hedduu miidhamee kun boojamee deebi'e kun biraa akka dabarsanii ka'e Eertiraan dhaga'e kana. Akkasitti adda faca'e. Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjiniin akkamittiin gara biyyaa deemtanii moo achumattidha kan isaan nu bira Eertiraa deeman hogganoonni martuu wal ga'anii fuudhanii Eertiraa dabarsan haalli yeroo jijjiiramee yeroo sanitti haalli jijjiiramnaan jara fuudhanii Eertiraa deemte akkasitti adda baane eegasii nuti biyyatti gallee hidhamee waggaa 2 aanaa Gindeeritti hidhanii ture achii baanaan dhufee Finfinnee seenee asuma ture. Yeroo sana egaa hawwisootti hin dabalamne jeneraal Waaqoo Guutuu yeroo isaan boqotan ati quba qabda? As jira os Finfinnee jira Finfinneetti nutti fidan Keenyaatti boqotan. Keenyaatti boqotanii? Boqotanii as fidan asumatti as jira. Waltajjii sana irratti innis yeroo isaan haasaa taasisan innati sirbiteef sun sirbicha isa kamii samii takkanuu jetta? Hin jedhee. Oromoo ka'iitti falmaatu qorraate aduun lammataati nu malee namuu gangalaatee dhuga uffate ranoogaa bomaati hanga yookiitti nu fe'aatti injirreen ilmaan Abrahaati.
Kootu qabsootu nu waame haattu jiruun salphinaati tachite nabiili sabaafna yaaqerroo wal gurmeessineeti ijaarsa fi gurbaan markifadhu saba koo gamtaan haaloluuti Oromiyyaati naaf gadiine akkamiin rafnaa si usneeti fateera roogaa bomaati hanga yoomitti nuti fe'aati injirreen ilmaan Abrahaati. Sabni kiyya laamuun gabroomu addunyaan hunduu haadha geessu qeerransi godhaatee karaate lalladhu karaa si baasu hin baasa gumaasaa badiyya taa'ee mimaanii lolaasu hin baasa gumaa goota kootii taa'ee mimaanii lolaasu saba koo ka'eeti falmadhu qorraatee aduun lammataati nu malee lamuudhaan jalaatee dhuga uffateera roogaa bomaati hanga yoomitti nu fedhaati injirreen ilmaan Abrahaati. Sabni kiyya roorroo dadhaabe si maali balleessaan isaati harka galfatee too'achuufi guutumatti dangaa ufiiti waan Oromiyaan baaddattuufi albuuda kan daachii jalaati waan Oromiyaan baaddattuufi albuuda kan daachii jalaati. Kun bara meeqadha kan inni? Bara 19 akka bara Awurooppaatti 1989 jechuudha. 98. Inni Somaaleen isiniif meeshaa taphatee isuma kanuma Somaaleetti isinii taphate Somaaleen meeshaa nu dhahee. Walitti dhufeenyi Oromoo Somaalee yeroo sana akkam ture? Baay'ee gaariidha. Nu gargaaran waan hunda nu bira dhaabbatan nu gargaaran akka gaarii. Ati gara Finfinnee dhuftee maalirra turte hanga yoonaatti gara Finfinnee dhufte? Haalli gaa nuti nama duris daggala ture nu beekan biyya tana keessatti jenneetuma dhokannoo ta'an turre ijoollee keessa deemne biyya keessa takka dhaqaa biyya bohaarsaa taphataa wittaan nuti biyya Finfinnee biyya tana keessa ture. Sittiin deebi'a. Naga'uun gara walleetti erga seentee booda walleewwan gamtaadhaanis sirbamaa turan kan dhuunfaadhaanis wallisaa turteetu jira. Egaa akka kamiin haala kamiinidha gara biyyaatti kan dhufuu dandeesseeti? Ani gara biyyaatti kan hin dhufuu danda'e bara 1997 keessa jechuun 97 gara jalqabaatti akka lakkoofsa Oromootti jechuun 88 naannoo kana. Naannawa kibbaa bahaa Oromiyaa jechuun naannawa Dawolootti booji'amanii naannawa sanitti qabameen. Naannoo sanitti qabameetiin mana hidhaa waggaa dheeraaf ture jalqabammoo achuma Dawolootti hidhamne. Sana boodaan immoo kaambii cittuu takka galaana gidduu lafa bu'uura Aminoo jedhamu tokkotti nu hidhanii kaambii hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay achitti nu roorrisaa turanii. Namoota tursiisan achi? Yeroo dhumarratti kan baane malee guyyaa seennee fi guyyaa baane qofa beeyna malee nuti baraa fi guyyaallee beeynu turre. Hanga hidhaa san keessa turre garuu bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo kana qabaane 88 hidhamneeti. Naannoo kana maaltu ture naannoo sana akkamitti qabamte? Naannoo sanatti nuti namoota muraasa wajjin immoo gara biyyoota ollaatti yeroo sanitti adda bilisummaa Oromollee gara biyyoota ollaa warri jiran jiru warra kana bira gahaa jedhanii hawwisoon achi deemaa turre. Hawwisoonilleen baay'eedha yeroo sanitti warrumaa akka Kadiir Seifaa yeroo dheeraaf wajjin hojjechaa turre. Hirphaa Gaanfuree faa Biqila Guyyaa Takuusaa faa jedhii ijoolleen baandii bilisummaa Oromoo as turanii fi warri Caffee Gadaa Oromoo keessaa
warra akka aanaa bareentoo yookaan kadeer sa'iitti warra akka gammachiiftuu orfoofaa gara Jabuutii irraa deebi'anii kan baandii urjii bosonaa waraana bilisummaa Oromootti kan makaman jiru. Asirraa yeroo eebbisa addunyaa aduu immoo kaasuutee bareentootii fi Usmaayyoo Muusalleen hidhaa galan yeroo sana ijoolleen asii baafatanii dhufan warri akka Callaa Carcarfaan, warri akka Hirphaa Gaanfuree, warri akka Biqila Guyyaataa kun nu bira dhufanii nu wajjin achitti hojjechaa turanii. Waggaa tokkoofis ta'u lamaafis ta'u isaan kana wajjinis bosonatti hojjannee jirra. Yeroo sanitti gaa isaan kanallee warri tokko tokko kan booji'amanii harka diinaa galan jiru. Warri kun immoo achumaanii kan baafatanii karaa biyyoota ollaatti warri bahan jiru. Anillee yeroo sanitti dhaabni na geggeesseetuman waan dokumentii fi waan jiru hundanarraa fuudheetuman karaa saniin akkan geggeeffame anillee biyyoota ollaa dhaqee achitti waa hojjedhu na geggeessee ture adda bilisummaa Oromooti. Yeroo sanitti ani daangaa irratti dooloo irratti qabamee namoota tokko wajjin qabamee mana hidhaa turre. Achuma jalqabaa dooluma sanitti nu hidhanii dooloo sanirraa gara bu'uura Aminoo nu fidanii bu'uura Aminoo irraa immoo bakka cirratti nu fidanii cirratti irraa shaakkisaa nu fidanii shaakkisaa irraa genneer nu fidanii akkasumatti odoo oofan dhumarraa mana hidhaa 19 mokkam seenne mana hidhaa 19 san keessaa immoo xumurarra Goobba Siinjaa bakka jedhamuun bahe achillee mana hidhaa san keessattillee yeroo adda bilisummaa uummata Tigraay fi Eertiraan wal waraanan san mana hidhaatii cabsallee akka tasaa hin milkoofne bakka hedduu waraanamee qabame baay'ee miidhame bara sanis. Kanaaf egaa akkasumatti manuma hidhaa san keessan ture. Ergan hidhaa guddittii sana keessaa bahees immoo bakka hedduutti qabamee hidhamee mootummaa kana keessa 7 hidhameanii mootummaa Dargii keessa yeroo ani ganna 12 irraa gara 13tti cehu yeroo Dargiin kufaatiif ta'u san naannawa magaalaa Qunnee keessatti qabamee Dargii keessallee 1 cirootti hidhameanii yeroo xiqqaati. Fakkeenyaaf suuraan kun amma kan gaafa gara mana hidhaatii an bahee adda bilisummaa Oromootti lammata deebi'uuti. Suuraan kun ka jalqaba hidhamee bahuuti kun amma gaafan jalqaba hidhamee bahee bara 92 keessan bahe jechuu akka Awurooppaatti akka Oromoo sanitti bara 90 takka keessan bahe 90 takka keessa yeroo Dargiin cabu. Yeroo sanin bahe ani amma fakkeenyaaf gaafa Saadaam Huseen meeshaa jamaa barbadeessuun darba je'ee dhaada ta'aa ture ka addunyaa biyya lafoorraa ummata guutuun haqa je'ee Saadaam Huseen dhaadachaa ture sanii bara sana naaf furmaata je'ee otoo inni meeshaa jamaa barbadeessu san darbee qormaata jabarraa waan hin jiruuf cirootti naaf furmaata je'eeti yaadaa ture garuu innillee hin darbine anillee hin duune qormaata sanii. Akkuma ta'ettu dabreetiin keessaa bahee jira kun warrasi. Naannoo sanitti hidhamte maaltu sirra gahaa ture achitti haalli qabeensa achi keessa maal? Bara Dargii sanallee garuu baay'ee nama roorrisanii warra akka Bululaatee fa'aa warra akka Koloneel Kaasayee Arraagaa fa'aa warra akka Ermiyaas Ursuloo fa'aaniin qoratamaa ture. Bara Dargii sanis humna tikaa jajjabaa waraana gabroonfataa Dargiitiin bara sanillee baay'ee roorrifame nararraasanii hundan wanni haadni nararraasan citee bu'ee sanuma boodallee akka tasaa bahee rabbii dhufnaan bahee kanaafuu bara sanillee baay'ee roorrifame bara kanallee mootummaa baranaa dabre kana keessallee immoo 7 harka bu'ee ani 7 hidhame garuu takkaatu natti jabaate takkitti nama wajjin qabame santu baay'ee natti jabaate eegan hidhaa guddittii sanii bahe sanaan amma burqaa dhimtutti barkume irratti burqaa dhimtu jechuun godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhimtu magaalaa Taffee bakka jedhamtutti qabamee achis hidhaan ture. Gola Odaattis bara 96 keessa akka lakkoofsuma Itoophiyaatti achittis naafi Jaal Guutaa Halloo akkuma magaalaa Awwadaa irraa kaanee jaala tokko achitti dhukkubsate Jaal Gugsaa Warraaqsaa jedhanii isa laalla jennee bakka san dhufne bakka sanitti nu adamsanii achitti illee nu roorrisanii turanii garuu iyyanna uummata Oromootiin baay'een turre harkaa nu baasanii Gola Odaattis achuma idduma dhaloota kiyyaa Odaa bultumsanittis si'a hedduun hidhamaa ture.
achuma mallee immoo gara godina Baaleetti illee gaafan imalu godina Baaleetti illee gaafan burqaa dhimtuutti hidhamee burqaa dhimtuutii bahee gara godina Baalee ce'ee aanaa laga hidhaa dhufu aanaa laga hidhattis hidhameen ture. Akkasumatti egaa magaalaa Gin'iirittis yeroo mootummaa ce'umsaa keessaa adda bilisummaa Oromoo bahu achittis qabamee hidhaan ture. Sana boodas immoo dalloo mannaa magaaluma mannaa keessatti gaaf tokko marfamee mana Huseen Anaagaluu jedhamutti achitti qabameen ture. Sanillee akkuma ta'etti uummanni Oromoo naannoo sanii sun baay'ee na wajjin dhaabbatanii harkaan na baasanii ati roorroon nurra geesse hangana jedhamtee himamuun baay'ee ulfaata. Hojiinsillee dheera'a, barrillee dheera'a. Waan hedduu dhagaa kun ajandaa mataa isaa danda'e hedduu qaba gartee wanni mana hidhaa kun yoo himne gara laafessi garuu qabsoon godhu akkana nu godhan akkas nu godhan mana hidhaa keessatti yoo jenne gara laafessi qabsoon godhu waan jedhamuuf gartee waanuma tokko tokkorraa himna malee garuu qabatamatti wanni isin gartanis jira. Manni hidhaa maal akka ta'e shamarran Oromoo irratti maal akka hojjetan dhiira Oromoo irratti maal akka hojjetan isinuu odeeffannoo baay'ee qabdu immoo wanni qabatamaan baay'een jira. Kanaaf egaa wanni mana hidhaa hangana jedhamee himamuun isaa baay'ee ulfaata gartee wanni diinni nama godhu gaa namni gabroomsaa fi gabrummaa namni sirritti beeku nama sirritti beeku jechuun namni gabroomsaa fi gabrummaa irraa waa himuu danda'u nama diina harka bu'ee hidhamee isaaniin dhiitamee isaaniin mirgi isaa sarbamee roorrifame kun waan baay'ee himuu danda'a. Uummata Oromollee waan baay'ee barsiisuu danda'a waan baay'ee qabsiisuu danda'a jedheetii yaada gartee ka gabrummaa bobbaasee galchaa namni ture nama hidhaa ture. Namni hidhaa ture sun immoo nama gabrummaa bobbaasee galchaa ture. Namni sun waan baay'ee amala gabroomsarraa amala gabrummaarraa waan baay'ee ibsuu danda'a jedheetii yaada. Kanaafuu waan baay'eedha amma. Aliyyiin egaa erga dhuftee biyya keessa jirta. Finfinnee makana bakka garagaraa lokadhee taa'aa ture jetteetta. Finfinnee kana keessatti haalli ittiin sirboota kana baasaa turte albeema tokko akka qabdudha. Sirboota baay'eedha kan qinteedhaan sirboota jaalalaas hedduu akka itti qabdu natti odeeffannoon qaba. Sirboota kanneen haala akkamii keessatti baaste meeqadha sirboota natti amma yoonaatti sirbitee qabdu? Sirboota baay'ee qabanii sirboota albeema lamaa sadii yoo qaba albeema lama bakka takka sirba 11 bakka takka sirba 6 istuudiyootti waraabamee jira. Kunis kan waraabames ni jira. Haaluma uummanni kiyya gargaaraa ijoollee takkaatu jira. Umar Hasan Fatoodhe jedhanii Haayima Massaanii jedhanii biyya teenna sanii anaa gitaaruma kana dura kanatti dhadha'u biyya keessa deemee maqaa biyyaa dha'u maqamas biyya teenna nu dha'uuf jedhanii achirraa mallaqa baasanii dhufanii akka wallisana godhan istuudiyoo geessanii. Eessatti qindeessiste? Sirba kana mana hidhaa keessatti qindeesse Gariisaa. Eessa mana hidhaa eessa? Aanaa Gindir. Achi keessa teessee mana hidhaa keessatti gitaara naa fidanii mana hidhaa keessatti waggaa lamiisan keessatti. Achuma keessa teessee achuma keessatti osoo wallisu walitti qindeeffadhe. Gubaatu hawaasaan geesse moo achuma keessatti yaada keettiin ibsataa turte? Achuma keessatti warroota hidhaa saniif sirbaa ture. Sirba kiyyas qindeeffadhe. Eegasi ammoo sirbi seeraan gabaarra oolee hin baane anuma harka jira albamaa qabee sunis. Miidiyaan tokkollee reediyoo irraa gadi dhiifnee televizyiinaaf hin kenne akkasumatti yeroo isaa eegee yeroon eegee amma. Maal fa'aa jechaa turte achitti? Achitti sirboota yoos jedhu keessa sirba biyya Baalee tana keessa deemu sanii fi sirba aadaa horii ka Baalee ittiin loon faarfatu san faadha. Baatuu gubbaanna ilaalfadhu oolii bultii meena gaafadhu wayii gobaroo beena iyyaafadhu diishoo maalii daawwadhu wayii. Baalee hurriin dhabanii qabbana wal fuudhanii keessa wajjiyana. Baalee kufaa ganna fi hagayyaa ana tiyyaa keessa deemu wayyaa.
boona waree warsanii galchanii elmu jirti tamurmaa leemanii lafa seenaa qabdu kootu barii meeqa wadhu goota soofu marii biyya daybaan si dhiheessaniyoo aanamni juusii ulsiisanii wayii saayamisee bobbadeelessanii kun dorrobee kun dhalee aananii hora dhugee kormi bokkisee ndaale shuuraa sinna yaachise wayii deedi horii gaana galee deedi horii gaana galee maalaan dayii deedi kaayo tolii. Esa ya hosi corazón tula, bakuma si tolte lale bula, bulcha wa besi godan si zemo, haya terra muy jarani we, bora bule el mamare, bora bule el mamare, bungorom sa hosi saya pile. Ol babae wargonan nangatu, nga babae beltiyo nangatu, muri katente diyo lamatu, warri siraki se harakatu, simbole ho, sinkore ho, simbole ho, sinkore ho, dadan sule gutete galatu, dadan sule gutete galatu, dadan sule gutete galatu. Egaa sirboota hedduudha kan itti qabdu sirboota hanga albeema sadii jettee jirta sirboonni kunneen hanga ammaatti gabaarran waan kanumaati hawaasa biraan geenye baay'inaanii kanatti itti fayyadamtee biraa qabdudha fuulduratti hawaasa biraan geessanii abdii qabna kun kan aadaatiin natammanuu jettee jechuudha. Ayyee waggaa dheeraa isin lamaanuu bakka garaagaraa turtanii maaltu walitti isin fide yeroo ammaa kana ati Baaleedha inni Harargeedha akkamitti walitti dhuftanii maaltu walitti isin fide? Akkitti walitti dhufne innis kaayoon isaa tokkummaa Oromoo barbaaduudhaanis tokkummaa Oromoo barbaaduudhaaf waan baay'ee itti qabsoo godhu sanu Oromoon tokkummaan baadiyyaa hakaabaa kibbaa bakka jiru hundaa wal barbaanne walitti dhufne nuti amma odaa roobaa irratti aanaa gindeer achirratti hawwisa waliin ijaarreenne dhimma kanaaf wal barbaanne walitti dhufne jaallan keenya kan nurraa achitti hafanis inni jeeranii baandii akkasii ijaarreenne akkanaa miilee akkanaa qabna. Maalirra jirtu amma maalirra jira baandiin keessa? Baandiin keenya sun gargaarsa rabbiitiin bakka ga'ennee yaadna uummata keenya illee labsataa jirra. Akkasumarra jirra gindiir jira namni hangi tokko gindiir jira roobillee ol dhufanii garsiisa wayii godhanii jaalli kunfaati gad deebi'anii baandiin sun ijaaramte jennee amilee guddoo qabna abdii qabna uummata keenya illee irraa abdii guddoo qabna uummata Oromoo maraa kutaa 11 akkuma jedhamu hundaa'uu akka nu gargaarna abdii irraa qabna. Mee ergaa albeema kee babbaasaa turtee yeroo dhiyoo keessa moo maalirra jirta amma hanga yeroo dhiyootti naannoo Finfinnee kanaa maal hojjechaa jirta maalirra jirta? Anufumarraa qaqalladhee jirraa jiruun akka biraati. Magaalaan tun jiruunis jabduudha. Yeroo maa eeggachuu jirra jennee albeema kanaa audio waraabame kana gara viidiyootti jijjiiruuf yookaan kilippii godhuuf maallaqa waan barbaachisuuf kanuma olii gadi daddabnee barbaaduu fi yaada saniif nas jira. Hojii maalirra turte jechuun maal hojjettee jiraataa jirta amma jechuun as Finfinnee kana keessa? Homaa waan hojjedhu qabu. Wanni takkaa ta'u hojjedhu jechuudha. Artiima kana keessa jirta hogguu kaan achii gara biyyaallee dhaqee gara Baaleetti deebite. Dhaqee biyya gartee bohaarsee deebi'a. Gargaarsuma uummata kiyyaatiif karabbiitiin jira. Maatii horatte? Maatiin kiyyaa magaalaa kanatti dubartii lama fuudheen ture. Takka ijoollee lama deessee takka mucayyoota kanaa deessee hundaayyuu haaluma rakkoo magaalaa tanaattu adda nu baasee tuunis gad deebitee baatee jirti baatee jiran
Ijoollee lama immoo Muqaadishoo wayita sirba sarreefu sirbisaan ijoollee lama achitti mucayyoo takkaa fi mucaa tokko. Naa dhalatee haadha lamarraa achi jirti. Tokko ammoo hangafni kiyya isa ka jilbaan deemu qabsoo of biraa bahee mana hidhaatti haadhaan waliin aanaa Gandeerii fi Goobba jidduutti waggaa 4 mana hidhaatti kan guddate Feesal jedhanii hangafa kiyya amma Jigjigatti baratu jira. Haadha isaatu Somaalee Jigjigatti hin galtee ajumaa achi jira. Barnootarra jira sun. Ayyee sittis ammas nan deebi'a gara nagahootti deebi'a. Nagahoon erga hidhaadhaa baatee eessa jirtaati amma maal hojjetu? Ani erga hidhaa bahe hedduu bakka takka hin teenye bakka hundattuu iddoo nutti illee waan gabroomsaan nu adamsaa deemuuf iddoo takka illee hin teenye. Haa ta'u immoo ani iddoo dhaloota kiyyaa iddoo Odaa Bultuun bakka itti dhaladhe san naannoo baadiyyaati. Baadiyyaa san keessa yeroon dhufe yeroo takka takka baadiyyaa sanitti miliqa. Yeroo takka takka immoo gaafan garasitti barbaadame illee gara magaalota adda addaatti hin ce'a gara Dirree Dhawaa sinin ta'a. Dirree Dhawaa fakkeenyaaf Saaphiyaan ganda Awwadaay kanallee taa'een jira. Naannoo ammallee immoo Awwadaay magaalaa Awwadaay keessallee naannoo fooqii Maccituu san naannoo saniin ture. Naannoo sanillee tureen jira. Ati Oromiyaa keessa idduma adda addaatiin taa'anii idduma adda addaatiin taa'aa immoo dhaabbattummaa yeroo takka takka miliqee lafa baadiyyaa sanitti hin deebi'a. Lafti baadiyyaa sun akka magaalaatii miti. Gaafa garii achumatti sitti duulu gaafa garii immoo ija sirraa qabatu. Garuu erga gabroomsaan immoo ganda kanaa baanee ganda kaan dhaquu xalayaan malee akka hin sochoone manaajaraa isaa tolfatee aradda irratti ramadatee ganda keessatti immoo mana kanaa baatee mana kaan dhaquu akka hin dandeenyetti eega gabrummaan xaxamee jabaate anis manatti iddoo itti beekamuu fi firaa fi hiriyaa kan immoo dhaloota kiyyaa sanitti illee hedduu hin teenye enumaan sosso'a jechuu iddoon jireenya kiyyaa godinumaan argee lixaanuma Odaa Bultumsanii jechuu. Waan baay'ee argiteetti ati ijoollummaadhaan kan gara qabsootti seente amma calcaliin amma argame kun maaltu sitti dhaga'ama yeroo ammaa kana maal yaadda? Kanaaf amma wanti natti dhagahamu baay'ee bareedaadha baay'ee dansaadha. Ani bilisummaa gartee si'a sadiin arge bilisummaa kana. Tokko gaafa an daa'imaa gaafa an ilkaan hin cabsin qe'ee keessa taphatu san naannoon keenya bilisa ture. Waraana bilisummaa Oromoo walee waraanni biroo hin jiru ture naannoo sanitti. Humna ittisa uummataa ka waraana bilisummaa Oromoo ka hawaasa Oromoo keessaa ijaaramee fi waraana bilisummaa Oromoo waboo dhaabbataa malee hanga dargiin safaraa nu galchee agaajumatti nu galchee balbala nutti hin cufatin dura nu bilisa turre bara dargii sanis. Yeroo lammaffaaf immoo gaafa mootummaan dargii cabee immoo adda bilisummaa Oromoollee gara biyyattii handhura biyyaallee dhufee asuma Finfinnee gullallee qubatan sanis keessuman jira waan ta'eef ifa xiqqaa bara sana argame sanillee keessaa qooda fudhadheetin jira. Sanillee itti gammadee keessa utaala'aatiin ture. Harargee keessa Baale keessa bakkoota adda addaa fiigaatiin ture bara saniis baay'ee otoo bilisoomne jennee fiigaa jirruutu gabrummaa hamtuu keessa seenne. Garuu akka hawaasuma keenya wal arguu malee yeroo sanitti bilisummaanis akka hin dhugoomne nuufis ifaadha. Maaliif hawaasni Oromoolleen sirriitti Oromoo fi Oromiyaa waan jedhamu kanaahu Oromoo mataa isaatii fi Oromiyaa waan jedhamu kanaahu hawaasni Oromoolleen sirriitti waan hin fudhatiniif yeroo sanitti illee keessa burraaqaa turre. Inni kun isa sadaffaati. Ergan hidhamee hidhaa bahees immoo an Oromiyaa keessa iddoo adda addaa tokkummaa Oromoo irratti hojjechaatiin ture. Iddoo adda addaatiin deema. Uummanni Oromoo hoogganni har'a heddummaatee fi jige dilli kun hin jiru. Gaafa gabrummaan nu dhiphiftee agaajuma jabaa nutti ijaarratanii mootummaan federaalawaa Itoophiyaa manaajara xalayaa geggeessituu siif kennu gandarratti ramadatee aana irraa hojjetaa isaa dhaabbataa ramadatee akka namni tokkollee nu ganda kanaa bahee ganda saniin seenne niitoorkii nama ijaaree waan adda addaa godhee balbala gabrummaa jabduu isii agaajuma jabaa isaa gaafa inni nutti ijaare kanallee immoo yeroo kanatti illee falmataa ija jabaannee falmachaa turre. Ija jabaannee immoo uummata Oromoollee waan jajjabduu qabsiisaa turre. Yeroo immoo qabsaa'onni Oromoo biyya ambaa jiranii gaafa hidhaa seennee qabamnee booji'amnee hidhaa seennu waa sadii jennee tokko hiriyaan teenya tuun biyyee taate
tuun immoo biyyaa baate tuun nu waliin immoo nam dhablummaa mudattee gaaddidduu taate namummaa mulqattee gaaddidduu taate jechaa turre. Hiriyaan teenya tuun biyyee taate tuun biyyaa baate tuun immoo nu waliin namummaa mulqattee gaaddidduu nama fakkaattu taate jechaa turre. Garuu warreen biyyaa bahee jedhu sanillee akka nuti irraa eeynu san fi haala nuti itti yaadne san biraa dhabne warra biyyaa bahee sanis gabrummaan nutti jabaatte warra biyya jiru irratti gabrummaa jabaatte san immoo ija jabaannee dura dhaabbachuu fi sadarkaa kana ga'uun keenya baay'ee na gammachiisanii. Kanaafuu ani kaayyoon addunyaarra jiru kaayyooma lama, kaayyoo sirriitii fi kaayyoo sirrii maleeti. Kaayyoo kana lamaan irratti namni ni hirmaata. Inni kaayyoo sirrii irratti hirmaatee karaa sirrii maleetti hiikelleen qabsoo awwaaluu, uummata awwaaluu, daandii awwaaluudha. Inni immoo daandii sirrii malee irratti hirmaattee yoo uummata keetiif waa gootee fi gabroomsaa san erga barte, gabroomsaa tahuu erga keessa seentee barte immoo ija jabaattee yoo falmitee hawaasa kee cinaa dhaabbatte waan gaarii jechaa tuman turean kaleessisi. Isaan kana lachuu warreen dhagaa gabaabaa fi dheerallee uummata Oromootiif darbe dhaabota Oromoo iddoolee adda addaa jiraachaa turan kan biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiranis dhimma dantaa Oromoo irratti cimanii cimsanii kan hojjetan hunda niin galatoomfadha. Ammas har'as jechuu boruusi. Carraa sadii argite. Carraa sadii kanarraa maal barata Oromoon? Har'a maal gochuu qaba? Carraa sadeen kanarraa Oromoon sirriitti barata je'eetiin yaada'anii barnoota mana barumsaa jajjabaa seenee jira Oromoon je'eetiin yaada. Yeroo ammaa kanattis har'as ta'ee boruus dhaadannoon jaalalamoo sun sirriitti jabaachuu qaba. Oromoon tokko ta'uun bilisoomu, bilisoomuun tokko ta'uu kajuu sun dhaadannoo sirriitti nu fayyadu waan ta'eef kanaafuu Oromoon tokko ta'uun bilisoomu, bilisoomuunis tokko ta'uudha waan ta'eef tokkummaa keenya cimsinee jabaannee immoo akka dhaabaanis ta'e maaliinis ta'e wal diiguu fi ilaalcha faallaa kana namuu of keessaa dhiqee dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessatti magaalaaf baadiyyaa keessatti lubbuulee baay'eetu nu biraa dabre. Amma nuti qabsoo kana ijoollummaa kiyyarraa kaasee yoon hin lakkaa'e nama miliyoona ga'a namni na biraa du'eehu hooggana faa yoo maqaa yaamne malee miseensa maqaa yaamnee fixuu hin dandeenyu. Iddoon namni Oromoo itti hin du'in, dhiigni keenya itti hin dhangala'in, namni keenya itti hin cabin, lubbuun nama keenya itti hin badin Oromiyaa keessatti hin jirtu. Kanaafuu gaa uummanni Oromoo gaa Oromoon tokko ta'uun bilisoomu, bilisoomuun tokko ta'uu waan jedhamu san sirriitti qabatee wal qabannee laga kana ce'uu qabnan jedha. Galatoomii amma Alii Huseenaallee yaada kaaseera hawsoorra jirreedhe sirboota hanga ammaatti sirboota meeqa qabdaati waliigalatti kan wal'istee kan dhuunfaa keetii fuulduratti immoo maal yaadaa jirtu? Ani sirboota durattis egaa baandiin urjii bosonaa waraana bilisummaa Oromoo sun baandiin urjii bosonaa Oromiyaa sun kalillee sirba qabaachaa turte waan jajjabduu godhaa turte. Fakkeenyaaf ka dargii keessalleen albama sadiini gaa kasanii asilleen albama sadiini gaa wanni gamtaan hojjannee fi walumatti maknee hojjanne albama jahani gaa sana malee immoo ka ammana hidhaa keessatti barreesse yoo xiqqaate albama 50-60 gaa. Kanaafuu gaa roga hedduu irratti barreessaa fakkeenyaaf koobaa rogayyuu irratti faana goota irratti wal eegii irratti cheerraayit of horri Afrikaan jechuun marcuma mirgaa kan gaanfa Afrikaa irratti roga 4 barreessa walaloosi. Kanaaf walalooleen kun gara fuulduraa uummata Oromoos ni gahaa bakka barbaannellee ni dhaqqabna jeetii yaada jechuun albama baay'eedha. Mana hidhaa keessa yeroo dheeraa waan hin tureef walaluma walaleessaa ture bara sana kitaaba guddaa isaatiin qaba. Kan walaloo kan hin maxxansin. Kanaafuu waan sanirraa koobaa rogayyuurra wal eegirra baga dhufte yaa rakkoo arraa taa isin keessummee isaana bira yaa daawwitii firaa firiyaa mara si keessatti namayyuu daawwachaa jira rakkina gurguddaa keessa qaxxaamure kan harkaan qabuu fi kan keessa naqabullee nama hedduun bareen saayinsiif teknooloojii ammayyaas kan taree madaalli ilmoo nama ittiin madaalanis rakkoo ta'uun baree kanaaf rakkoo afeeree keessummeesse wajjin ture wal eegii jedhama.
Kana malee immoo faana gootaa kan jedhamu ramaddii faana gootaa jala waa'ee gootaati. Waa'ee gootota Oromoo fakkeenyaaf warra nu biraa wareegaman yeroo wareegamanii sammuun kiyya dututti yeroo sammuun kiyya loletti wahiin barreessa. Sana irraa fakkeenyaaf gaafa Jaal Guutamaa Hawaasii barraaqetti wareegamu kan hin barreesse geerarsa faana gootaa jedhamu. Battallee faana gootaati tarkaanfii qomoo kiyya. Hidda koo kan bu'uuraati hundee boruuf naa'aya. Hedduutitti dheeboteeti gaarreen bu'ee hallayya. Jallan koo sitti dhabeetiif gootaaf gamna bobaya. Calladheen deema maleeti garaan keessina booya. Gumaa keenya nuu baasiif ekeraan natti iyya. Irraa nafnee kanaafiin irraa nafnee kan wareegaman foon kiyya. Kan wareegaman foon kiyya kan wareegaman. Abboon guutamaan kaleeti gateessa yoo darbatu. Guma baas gootawwaniiti gurmuu elemoo qilxu. Dhukaasee hin dabarsuuti biiflicha diina fixu. Hayyoonni hedduuti maa akka inni jibrii kutu. Dheengadda wareegameeti turreen dhiigaa mul'attu. Akeekaaf galiin sabaati gumaa gootaa baafatu. Dhugoomee fedhiin abboo dhugoomee hamma galii rukutu. Faraqaa koo doofomeeti maqaa abbaa koongatu. Maqaa abbaa koongatu. Maqaa abbaa koongatu jedha gaafa jaa. Jaal Guutamaan lola guyyaa baay'eetti wareegame. Kanaafuu gaa namoota baay'ee wajjin xumura irratti guyyaa 6 lolee guyyaa 7ffaa keessatti bombiin nama hedduu wajjin if gubanii. Ofuma isaaniitii gaafati inni marsee bahuu dadhabanii mi'attiin lolanillee rasaasa gaafa fixatanii bombillee darbanii gaafa fixatan ta xumuraa hambifatanii ittiin if guban isaan nama 8. Jaal Guutamaa Hawaasii eessattidha? Godina Baalee aanaa manna bakka haxe bal'aa barraaq jedhamtutti if gubee bakka sanitti wareegame jechuu jaalli. Akkasuma ammallee fakkaataa isaa bakka bu'aa duree adda bilisummaa Oromoo kan ture eega Jaal Galaasaan ala deeme Jaal Buruysoo Boruu hawwisoo keenya baandii urjii bosonaa isaa fi Jaal Guutamaa isaa fi Jaal Nadhii Gammadaatu nu hooggana ture. Jaal Nadhiin eega dhabame illee Jaal Buruysoo wajjin turre. Jaal Galaasaan gaafa ala deemamu bakka bu'aa duree adda bilisummaa Oromoo tahee kan nu biratti hafe Jaal Buruysoo Boruu ture. Jaal Buruysoo illeen hawwisoon baandiin urjii bosonaa kun marsaa boodaa kana isa biraa eebbifamnee baanee gaafa nu agarsiisarra jirru jaallilleen akkasumatti marfamee godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhimtu bakka kiphoo jedhamtu bakka rarraa waabee fi bakka waabee fi raamisitti walitti hin deeban haroo abbaa sheekaa iddoo jedhamutti guyyaa 1 lolee ganama 2ffaa guyyaa 2ffaatti bara 1995 jechuu ji'a 4ffaa gaafa 10 lolee ganama 11ffaa sa'aatii 4tti of gubee warreen akka tarree gadaafaa wajjin warreen akka amansiis waaqoofaa wajjin warreen akka lalisee nadhii yeroo sanitti opereetara isaa turte achumatti gatii xumuraa fudhatuuf gaafa deeman reediyoo qunnamtiitiin wal haasawaa turre Jaal Guutamaatis ta'isaatis wareegamni isalleen achi Jaal Buruysoo Boruulleeti. Isallee akkasumatti walaloo irratti walaleessan ture gaafa jaallee wareegamu. Isinitti kennaniitu amma Jaal Galaasaanii yeroo isaan Galaasaa Dilboon ala deeman isaan kana bakka buufatanii namni waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru ka dirree jiru waan dhaaba ajajuu qabuuf Jaal Buruysoo Boruu akka hayyuu dureetitti bakka bu'aa hayyuu duree ta'een wajjin ture nu bira ture. Kanaaf egaa jaalli isaanis achumatti xumurarra lolanii boodarra bombiin of guban akkuma Jaal Guutamaa fa'aa guyyaa nu bobbaasuus warri waliin inni nutti dhaammate kan lubbuun jiru warri akka Jaal Dammayisaa Roobaa fa'aan warri akka Jaal Daraartuu Boonaatii fi Jaal Sabboontuu Tuujii fa'aan jiru guyyaa nu bobbaasu waan inni nutti dhaammates waan baay'eetu jira. Jaal Buruysoo Boruu Jaal Guutamaas dhabnee Jaal Nadhiis dhabnee Jaal Guutamaas dhabnee marsaan itti aanu anuma wal garruun beenu jaallan qabsoo Oromootti jabaadha hanga lubbuun jirtan jee jaala waaqni jannataan haa qanuunisu warra isa wajjin wareegamee fi isallee
walaloo gaafa inni wareegamus barreesse meeqaata midhamne bantii gootawwanii kukummii lammiidhaa kan qabsoof kuwanii waan boqochiisu ba'an nurra dhiisan bilisummaan baagumaan dhiiga isaanii kashibu walaleessan jira. Kanaafuu jaalaanaa bareentoo yookaan kadirsa iddoo yadalallee itti dalage walaloo kana yeroo wajjin jirru. Kanaafuu gaa meeqaata midhamne bantii gootawwanii kukummii lammiidhaa kan qabsoof kuwanii waan boqochiisu. Meeqaata midhamne bantii gootawwanii meeqaata midhamne bantii gootawwanii kukummii lammiidhaa kan qabsoof kuwanii waan boqochiisu ba'aan nurra dhiisan bilisummaan baagumaan dhiiga isaanii dhiiga keenyaan baagumaan dhiiga isaanii tuttuqee nu kaasa dhiigni qabsaa'ota nu lallabaa jira ekeraan gootota mee maala ta'uu deebiin Oromoota irraa hafuun taanu seenaan nu gaafata dandii jaallaan kuufee cimsinee qabanna dhiigaaf lafee isaaniitti qabsoon firii goona faana isaanii buunee dhiigaan baafna dirqama seenaa baaneeti seenaan jiraachifna dirqama seenaa baaneeti seenaan jiraachifna. Irenya saborese ya halukul warege omiya tabarse wosindaganne sena kuntudigambarese siniramonne sena wotadigambarese anduga dubocho irenya saborese ya halukul warege omiya tabarse wosindaganne sena kuntudigambarese Ramone sena kota digambarese Ira tu te gamatu tudus galata gavda ahumata geti boro fudurenge janata Ira tu te gamatu tudus galata gavda ahumata Irenya saborese ya halukul warege omiya tabarse wasindaganne sena kuntudigambarese siniramonne sena kotadigambarese
dubbachu jireenya isaa boreesse yaa lubbuu wareege omiyaaf dabarse wasinta ganne seenaa kumtu dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa goota dhiigaan barreesse kan dhugaa dubbachu jireenya isaa boreesse yaa lubbuu wareege omiyaaf dabarse wasinta ganne seenaa kumtu dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa goota dhiigaan barreesse. Jireenya isaa boreesse yaa lubbuu wareege omiyaaf dabarse wasinta ganne seenaa kumtu dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa goota dhiigaan barreesse. Yaa dhiigaan kukkuule seenaa sabaa barsiisu Digang kukule sena sabab barsisu ya galaba bijobse dan didugan dirisu dudugan ke ulla toda enyurasin ababso ingi fano gofacho kenyule manseso dudugan ke ulla toda enyurasin ababso ifano gofacho kenyule manseso anduga dubbacho jireenya isaa boreesse yaa lubbuu wareege omiyaaf dabarse wasinta ganne seenaa kumtu dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa goota dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa goota dhiigaan barreesse wasinta ganne seenaa goota dhiigaan barreesse sinirraanfanne seenaa. Jaati egaa akkasitti akkamitti simbiraa dhabame kun dhiigammadaa nuun Jaal Dhiigammadaa bara dheeraa wajjin qabsoofnee sagalee uummata Oromoo jabduu ture Jaal Dhiigammadaatii fi keessattuu qabsaa'ota qabsoo rogoondaa uummata Oromoo warreen nu biraa wareegaman keessaa kan wareegamanii fi kan dhabaman keessaa sagalee jabduu uummata Oromoo kan turan Jaal Dhiigammadaatii fi Jaal Buruysoo Boruu damee dantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo gaanfa Afrikaa irratti maqaa Oromoo fi Oromiyaa bal'isuu fi dhimma dantaa Oromoo calleessuu irratti jarri kun Jaal Guutamaa Hawaasii abbaa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo tarsimoo adda bilisummaa Oromoo kan tahe Jaal Guutamaa Hawaasiin wajjin isaan kun hedduu warreen wareegamanii fi nu biraa dabran keessaa yaadannoo jajjabduu kan nu biratti dhiisanii fi uummata Oromoo birattis dhiisanii fi akkasuma immoo dhimma dantaa Oromoo roga siyaasaa roga waraanaa roga diinagdee fi akkasuma immoo roga tikaa hundarratti dhaaba kana saba keenya cimanii cimsanii oofuu irratti nama sirriitti shoora jabaa taphachaa turan jaallawwan kuni. Kanaafuu Jaal Dhiigammadaa sagalee uummata Oromoo jabduun tun yeroo coomsaa sanitti akkuma uummata Oromoo barsiisuuf iddoo adda addaa fiiganitti boodarra gara Finfinnee asuma Gullallee turanii Gullallee irraa bahanii eessa akka gahanii fi san boodangaa gara Arsiitti gad dhufanis jedhu kun jidduu kanatti dhabame jedhu. Oduu isaa qulqulluugaa akkuma beekamu namni kamuu kan qabuu fi kan hanga ammatti lafa nuu kaayee fi nuuf ibse tokkollee nuu hin jiru dhimma namoonni tokko isarratti isaan bahuuf deemanii
dhaabarraa ergaan darbee fi alatti bahi jedhamanii tuuboof deemaniiti qabamanii buuteen isaanii dhabame kan jedhanis jiru. Gara biyya alaatti jaalladhiin gara biyya alaatti ka ergamanii deemanii qabanii Finfinnee irraa garuu bahanii gara waraana bilisummaa Oromootti yookaan immoo uummata Oromoo barsiisu yeroo sanitti immoo yeroon jaalladhii gammadaa dhabamu kun yeroo nagaumaanii gartee yeroo sanitti chaartarii mootummaa coomsaa keessaa nuti afaanuma bahuuf deemnu kana malee yeroo baanee qulqulloofnellee miti yeroon kun inni gullallee bahee uummata Oromoo barsiisuuf yookaan iddoo tokko tokkotti bakka barbaachisetti warra barbaachisu qunnamuuf yeroo deemuutu gara bahaatti gadoo deemu Finfinnee irraa gadoo deemuu qofa kan dhageenye malee yeroo sanitti ani immoo ergamee naannawa zoonii madda walaabuu aanaa hamannaa bakka irbaa jedhamtuun ture gaafa jaalladhiin dhabamu ani uummata mannaatiin barsiisaa ture gaafa sanii gaafa kana dhabamuu isaa roobetti ol dhufeetiin dhagahee kanaafuu akkaataa dhabama isaa namni sirritti qulqulleessee nuuf ibsee fi nuun gahe haga ammaatti hoogganoonni san durallee hanga wal gaggaafachaa turretti Jaal Guutamaa fa'aanis Jaal Buruysoo fa'aanis hanga wal gaggaafataa turretti dhimma jaalladhii nama nuuf qulqulleesse hin arganne jedhanii warra nu wajjin boo'u malee nama deebii akkana akkasii jaalli akkana ta'e nama nuun jedhu hin garre Jaal Guutamaa birattis Jaal Buruysoo birattis akkasii jechuudha. Galatoomii nagaa Guutamaa amma maalirra jirta jireenyi kee maalirra jira maaliif jiraataa jirta eessa jiraata? Ani amma jireenyi kiyya namni mirga saba isaatiif falmu tokko immoo kan dirree bahee akka uummannis beekutti akka immoo gamaa gamanaa beekanitti falmus jira. Kan immoo akka hin beekamnettis falmus jira. Waan garaagaraa irratti ani nin hirmaadha. Dhimma tokkummaa Oromoo irratti nin hirmaadha. Bakkoota adda addaatti uummanni Oromoo bakka na waamanitti nin dhaqa. Ani hedduu amma dhaaba adda bilisummaa Oromooilleetiin eegan gargar bahe hoogganni booddeen kana erga gara biyyaatti dhufan namoonni wal gaggarreenii fi wal dubbifneef jiru. Haa ta'u malee haga ammaatti jireenyi bakka kana jennee himannu dhaabbataan hin jiru jireenyuma qabsooti. Jireenyi nama qabsaa'uugaa qabsoma isaati jiruuf jireenyi keenya qabsoo uummata keenyaati erga jenne immoo nuti maatii keenyaa fi firaa fi hiriyaa keenyallee haga ammaatti tokkollee hin yaadanne nuti akkasumatti socho'aa deema'aatuma bakka uummanni Oromoo itti nu waamee waan nurraa dhaga'uu barbaadetti ni dhageessifna. Akkasuma akkasitti jirra ammaaf immoo Finfinnee tana ji'oota muraasa amma Finfinnee tanan jira. Waan danda'een immoo dhimmuma tokkummaa Oromoo irratti hojjechaa ture ammas hojjechaa jira gara fuulduratti illee kaayyoon koo dhimmuma dantaa Oromoo irratti cimsee hojjechuudha. Kanaafuu qeeroon Oromoo ajajoonni qaama kutaa dhimma uummataa iddoolee adda addaa jiran ka wajjin mari'annus jiru ajajoonni qaama kutaa dhimma uummataa qeeroo Oromoo iddoo jiranitti baga nagaan jiraattanii baga kana geenyen jedhani gabroomsaa fi gabrummallee hanga tokko ofirraa dhiinnee Oromoo fi Oromiyaa walitti baasuunii fi uummanni Oromoo walitti dhufuun hoogganni Oromoo wal arguunii fi deebitee immoo tokkummaa keenya irratti cimsinee hojjechuun baay'ee waan nu barbaachisuuf ammallee dhaamsi uummata Oromoo of hanga dhumattillee irratti hojjechuuf hojmanee jajjabduu amma harkaanuu qabdu uummanni Oromoo sirritti wal qabatee dhimma dantaa isarratti jechuun dhimma dantaa siyaasaa isarratti uummanni Oromoo sirritti wal qabatee hubachiisuu qaba. Dhimma dantaa tika isarratti ummannummaan Oromoo ofuma isaatiif of tiksee jiraachuu qaba. Dhimma dantaa diinagdee isarratti akkasumatti hojjechuu qaba. Dhimma dantaa waraana isarrattis tokkoomsee waraana Oromoo waraana Oromiyaa jaaruun uummata Oromoo wardeessuun waraana nam nyaattotaa kan kaleessa uummanni maal eenyu qabuu deeman eenyu hidhuu deeman eenyu ajjeesuu deeman jedhee waraana nam nyaattotaati. Waraanni biyya kanatti uummanni akkamitti beeka waraana? Gaafa waraanni halaalaatti deemaa dhufu uummanni
akka nama gartee eenyu ajjeesuu deeman, eenyu nu keessaa qabuu deeman, eenyu nu keessaa hidhuu deeman, eenyu nu keessaa ajjeesuu deeman jedhee yaada uummanni sammuutti. Waraanni amma jaarru kun waraana akkasii otoo hin taane waraana Oromoo kan Oromiyaa kan ummata wardeessu, waraana ummataa kan sagalee ummataa dhaggeeffatee sagalee ummataa san hojiitti jijjiiru malee waraana gartuu siyaasaatiin hoogganamee asiif achi qabamu ka kunnan deeggarre kunnan jaalanne kunnaan morme jedhee nama ajjeesu san waraanni keenya ammaa waraana san ta'uu hin qabu. Dhaamsin waraana Oromoo waraana Oromiyaafis qabu waraana ummataa ka sagalee ummataa dhaggeeffatu kan fedha ummataa guutu kan sagalee ummataa hojiitti jijjiiru malee kan gartuu siyaasaa adda addaatti makamee bargaafatee ummata waraanuu fi ummata adamsu akka hin taane waraana Oromiyaatiif kanan dhaama. Ummata Oromootiif immoo akkuma dhimma afran irrattuu nuti Oromoon dhimma afran irrattuu cimnee cimsinee hojjechuu qabna akka jedhe san dhimma dantaa siyaasaa Oromoo irratti Oromoon jabeessee hojjechuu qaba. Dhimma dantaa tika isarratti Oromoon jabeessee jabaatee hojjechuu qaba. Dhimma dantaa waraana isarratti jabaatee jabeessee hojjechuu qaba. Dhimma dantaa diinagdee isarratti illee jabaatee jabeessee uummanni Oromoo waa afran kana walitti makee uummanni Oromoo jabaatee jabeessee hojjechuu qaba. Tokkummaan humna. Egaa kanaaf Oromoon tokko ta'uun bilisoomu, bilisoomuun tokko ta'uu. Nagoo guutamaa hawwisoon isin amma hundeessitan maal hojjetan qophii keenya hin goolamna gara goolabaatti deemna dhumarra faaruu keessan yookiin sirba gitaaraan jedhamu tokko irra nama buustu waatu gamaa lallabaa kan jedhu isaa ta'u waan biraa kan qabdan irraa nama buustu garuu maal hojjechuudhaan hawwisoon keessan kan karoorfatee mul'anni isaa maali? Wanni inni qindaa'eef aadaa uummata Baalee, aadaa uummata Oromoo, aadaa uummata Maraa deebisee keessattuu Baaleen teenya aadaa irratti kuftuudha. Uummanni keenya amantii jalatti dhokatee aadaa ofii duubatti hambisee jira. Sababa san aadaa teenya san akkasiin calaqqisuuf ijaaramte. Tole egaa abbaan tumsa sanaafis gaane atoo yaada irratti dabaltu. Tokko ani hawwisoo fakkeenyaaf amma hawwisoo odaa roobaa kan jedhamu sani baandiin jalqaba ture kun baandii urjii bosonaa waraana bilisummaa Oromooti. Baandiin kun immoo baandii waan hedduu hojjechaa ture. Ta'us garuu uummanni Oromoo yeroon an achi dhufutti jalqaba ani imaluma birootiin uummata Oromoo dudubbisuu fi waan adda addaatiif uummanni Oromoo na afeereen CD tokko achi magaaluma Roobe irratti eebbifame kan Sheek Kamaal Weeboo tokko achumarratti hirmaadheen achumarraa uummanni gandheeris na dubbifnaan bira gadi ga'anii gaafa kana immoo waan kalee keessa turte sanii fi waan kalee hojjetamaa ture san ni barbaannaa waan san deebiftee nu dhaabuu qabda waan jedhamu gaafiin achitti natti dhufe. Gaafiin kun gaafa dhufu immoo hawwisoo odaa roobaa waan jedhamu kana nuti gaafa duraa gaa hawwisoo baandii urjii bosonaa Oromiyaa turre. Gara hawwisoo odaa roobatti nu jijjiiraa waan jedhamu kuna baandii urjii gadaa odaa roobaa waan jedhamu baandii urjii gadaa odaa roobaa waan jedhamu akka nuuf dhaabdu jedhee uummanni gaafii uummatallee ni ture. Gaafiin uummataa kunis immoo akka yeroo na gaafatanii fi yeroo achitti na qabanii sanitti nuuf hin mijoofne nuuf hin tolle namni gannu dhaabu hin argamu. Kanallee amma akka hawwisoo sanitti jaalamne sosso'aa jirraa namannu sossoosaa jirraa yookaan aadaaf turizimii biyya saniitu baandiin urjii gadaa odaa roobaa ni barbaachisa jedhee nu bira dhaabbatee nu wajjin sosso'ee nu wajjin godhee goosisee dalagaa jirra yoo jenne dhugaa miti. Hin jiru aadaaf turizimiin nu bira dhaabbates hin jiru. Fedhiin hawaasaa haa jiraatu malee namni walitti nu qabu hin argamne. Ta'us garuu baandiin urjii gadaa odaa roobaa sun yoo jaaramuuf ni barbaachisa jedhee warri biyya sanii kan sossoosu ta'e ni goona turre gaafa isaan gaafii san nu gaafatanitti. Ammaaf immoo nuti baandii san walitti qaballee haga tokko sossoosee ji'oota muraasaaf agarsiisa xixiqqaa tokkollee godheetin ture. Haa godhuu malee itti hin milkoofne akka an barbaadetti wanni hundinuu na jalaa deemuu hin dandeenye akka hooggana baandii sanitti illee diinagdeen hin jiru. Nuti immoo namumaa qabsaa'aa ture waan ta'eef horii hin qabnu nuti ofiifuu bakkuma deemnu buluu fi uummata Oromootti waa himuu fi dabruu yoo ta'e malee maatii keenyaa quban qabnu. Kanaafuu immoo karaa diinagdeetiin uummanni sun nuuf jaaramuu barbaachisa jedhee yoo baandii urjii gadaa odaa roobaa san ni dhaabbatan ta'e ni gargaarraa bira jirra. Yoommoo san ta'uu baate immoo nuti akka uummanni Oromoo nu gargaaretti kalee wanni irra turre sanii
kalee wanni itti rakkachaa turre sanii aartii sanii baandiin urjii bosonaa durii sun miseensonni isii kun Harargee bahaa jiru kun Harargee lixaa jiru kun Baalee jiru kun iddoo adda addaa jiru kun biyya faranjii jiru jechuudha kunummaanuu wal qunnamuu takka'aa hin dandeenye waan tokko godhuu hin dandeenye akka Oromootitti jechuudha. Akka Oromootitti yoo nu gargaaran nuti deebisee uummata Oromoo nu dhaaba uummata Oromoo nu ajajata malee nu waan kana goona waan san goona jennee amma waan lafa keenya itti deemnu nama diinagdee qabuutu waan kanaan godhuu qaba jedhee itti deema jechuudha. Ani baandii dhaabuuf yookaan waan adda addaa godhuuf fedhii kiyya dheeraa ture kana duras ture yeroo dheertuu ture. Garuu kan kana duraa san wanni itti sodaadhe ani waan adda addaatu wanni itti hojjechuu dhiise baay'ee beekamuus hin barbaanne gabrummaa hamaa kana keessatti waan an suuta loohee Oromoo barsiisuutu jira daadhee Oromoo barsiisuutu jira amma gabrummaan cabxe jennee yoo dirreetti of baafne malee nu kana dura dhokanneetuma bakka bulle bulaa turre gartee ifi ma'aas hin turre waan jajjabdullee hojjennee akka ifaan ifatti uummanni nu beeke eegas immoo diinni bakka argetti akka nu adamsuu fi nuti hin sossoone akka nu godhu hin barbaanne kanaafuu kan amma uummata Oromootu nu ajajataa nuti kalee achi turre bakka turre itti himne waan godhaa turrellee itti himne dandeettii qabnullee itti himne kan gara fuuldurallee immoo uummata keenyaa fi jiruuf jireenyi keenya qabsoo uummata keenyaati akkuma duraan jennetti immoo waadaa warra nu biraa wareegamee sana haara'umsaa ofuma keenyaaf itti deemaa turre namni nu ajajaan turre sabboonummaa keenya nu ajajaa ture. Kanaafuu ajajoota qaama kutaa dhimma uummataa qeerroo Oromoo keessaa fi alaatiinis baga nagaan as geessanii uummata Oromoo hundaanuu jecha hayyoota garba'ootaa fi adirmoota hawwan qoosimboo qabeeyyii fi kaamayyii gurmuu waataroota Oromoo dargaggoo fi shamarran saglaniif sabbata Oromoo nu daawwachaa ture hundaanuu ashamaa jecha. Galatooma kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hanga ammaatti daawwachaa turtan qophii iyyaafannoo ture. Qophii iyyaafannoo keenyaan Alii Huseenaa Kadirii fi akkasumas Nagoo Guutamaatii wajjiniin gaafiif deebii taasisaa turre muuxannoo fuudhannoo isaanii hedduu nuu qoodan. Waan hanga ammaatti nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Ani Yusuf Walqiisaan ture gama ogummaa kaameraatiin Israa'eel Barraatii fi akkasumas immoo Biiniyaan Yoonaas Suufaana ture. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Dhumarraa wallee keessa Aduga malallaba naati turte sagaleeni humna lafaatti na eeyde hin qabdu waa helalee na eeginen jette kuulle sabboontitti warra baale akka dindinne asheeta lafa ofiitti bareeda gontu si koofi mandooti walin kubnu kama koti yo barri ke silole anusira sijala dasi sobo duga onera situ warara onne walin banu daga aka dafni gamane galmanu warra ke santuaji Jenine forma baji akazera aseti ulbini kawargeti ayitome asaredi soya tul fineketi gegeyo asrarati soya tafaya manati agasi sirbiname agasi galgala kawe toko gancha kasi isirunan komatu gegesitu gurra bante haja kaftoti hamatu isirunan komatu gegesitu gurra bante haja kaftoti hamatu ofole bargurbaya damale ofole gurban Oromo ofole bargurbaya damale gurban Oromo ofole iheta tanubesi wala mawarija besi ora adio don jangulufi ana nufuti ya kotundami gawamana kapisi adui siya matega lungamadui ora adio don jangulufi ana nufuti ya kotundami gawamana kapisi adui siya matega lungamadui